Ne walitti himna asli wanta kan jechuu barbaada. Kadir mee waa gaafadhaan Kadiri. Wal dhabuu keessan sanitti akka dogongoraatetti fudhattee jirta amma fakkeenyaaf beektaa warri miidiyaa kun warri taaksii jala godhu kun bultii keessiin ijaaru bultii keessiin diigu bultii kee ka ijaaru sima ka diiguu danda'u sima warri miidiyaa kun wanni miidiyaa irratti bahe kun beektaa ijji wanni ijjitti baay'ate mashaakilan dhabu wal dhiibdanii sila haga dandeettanii wantoota miidiyaa gubbabahuu qaban beektaa karaa ati bante keessa namni sii deemu. Karaa yoo ati baaste bar namni keessa sii deema waan gaarii yoo ati baaste yoo lola baaste lola san keessa sii deema namni yoo waan gaarii baaste sanuma duuka deema miidiyaa kana gubbatti namni dhugaa jette akkuma atiyyuu jettee wayita ati nagaa qabdu akka itti walitti buusu soqaa yoo ati nagaa dhabde dammoo du'aa sitti godha itti deebi akkana godhi akkana godhi akkana godhi anammoo waan akka sirra arge hin jarjarta yeroo baay'ee jarjara san bichaa qabda malee namni beektaa namni jarjaru kun keessi qulqulluudha. Haguma jarjaru san achi tareenna waan san yookaan dagatuun malaa yookaan dammoo itti seenamuun mala. Wantoota amma darbe kana ati akka waan dogongoraa tokko fudhattee jirta. Yaas dogoggora guddaadha. Yaa achirraayis wanni baratame baay'eetu jira. An akka kiyyatti amma ndaa'um jarjara sanuu an akka kiyyatti akka ofitti fudhutti yaa'u jechuun anillee ofirratti illee arge waan takka gisee jijjiirama namoonni akkuma aslii kanatti amma lafarratti illee namoonni yaada naa kennanii jiru. Jarjaroota duraanii sanillee fakkeenyaaf jechuun jireenya illee gaafa gartee kophaa baatee qabsoo wajjin jireenyi rakkoon gisee sitti baay'atee qabsoo san amma fakkeenyaaf biyya kana dhufe u'uu jaa maqaan keetii dhiifama hassoo kiyya biyya kana dhufuun kiyya akkaaniin yaani waan sila keessa ture jarjaraas haa ta'u yookaan ammoo rakkoo waanuma fedhee isaatu ijoollummaa keessaa illee qalbii kiyya kan bilchaatin illee akka naa bilchaattu kan na taasise jireenya biyya kanaati alhamdulillah akkasii yaa bakkan kaleessa jiru akka namni kaleessa itti na beeku san irraan jira natti hin fakkaatu anuma ofuma kiyyaafu. Baay'ee jijjiiramte rakki. Agoora jijjiiruu keessatti shayitaana agoorraa wantin araartine bakka abshiru. Tana dubbina. Arsiin beektaa aadaa qabdi. Karaa keessaa gaafadhee waan isin jette sitti si jala qabdi intala atummaan aragaaggadhi. Thank you. Ayaa taasib. Akka taatu dhuguma rabbiitti ani akkuma aslin jee faafin bareedduu dhalleedha. Bifaanillee akka rabbi dubbachuudhaaf. Ammas bashaasha si galee nama hedduu ammas walitti afaan beektan walirraa deemtan. Yeruma taphattanillee walirraa deemtan. Yeroo loltanillee walirraa deemtanii isiinis akka laalee argutti akkuma kee bilchaattee jirti. Jabaattee magaalaa Finfinneetti rakkataa keenya kabaadiyyaarraa karas dhufu gargaaraa jirti. Dalagaallee qabattee akkata jireenyi isii itti fooyya'ullee qabattee deemaa jirti. Atilleen sammuudhaan jireenya kee irratti hundooytee jabaattee Suudiyaarraa galtee Finfinnee turtee karaa gootee waa gaggeessaa. Nasra hanga mana bitattu hanga manaa fi makiinaa bitattu akkanumatti singilii taatee akka jiraattuun barbaada ture. Doktara Asliin jennaan maan ishii jedhee malee. No, lakki amma dubachuudha. Profeesar Sabin Kadir. Giddiin qabdu akkas hin feene. Walitti deebitanii atis paaspoora qabdaa biyya baqaan jirtu dalagaa jooyte. Nasra waan si dhugu keessaa intalli sun wallahi anillee argeeni jira beeta akka ijoollee teennata Oromooti miti ijoolleen teennata Oromoo baay'innaanii wayita biyya Arabaa kanarraa galanii yoo wanni wayii isaan aggaaxame hirrifatanis taasfaa kutanis. Biyyattiin sun akkaan bakka akka waan kun ijoollee Guraagee kana yeroo baay'ee batti jedhanii. Asoo kiyya ana san hundinuu asoo laal dhaggeeffadhu obboleessoo anarraan namni tokko laal asoo kiyya dhagee namni fiiguu san hunda anarraa barat guyyaa takkaan Finfinnee keessatti asliin quba qaba. Namni jireenya akka isiin akkana taftaf jettee wanni jettu isiin ragaa bahuu dandeessi. Namni barsiisee dhugaa anarraa li'annoo an guyyaa takka akka isiin gabbaatee qarshii fiddu takka ajajeen hin beeku gaafa na bira jirtu. Anatu itti argisiisa. Ana laaltu tariyooni an du'ee argitee an du'ee fakkeenyaaf ilmoollee waliin argannee akka tasaa. Shamarri teenna yeroo baay'ee maal feeti beektaa? Hooma ati goote kanayyuu isi goote yoo jetteen. waan akkanaa kana fedhani beeta amma atus godhii waan san karaa san atis itti argisiisi bakka si godhe
control isii gochuudhaaf si godhe isiin akkana jabduudha. Ati akkana jedhin nama ol baatee miidiyaatti moo osoo hin ta'in isimatti himi. Waan akkasii san fedhani beektaa. Dhugaadha yaa sochii Finfinnee keessa si wajjin I think situ dura galilleedha. Bakka ati amma itti garaa keetiin baasin hidhisi ba'utti masmar keessan haasofsiifnee deebii argannee kaanee waan isin jettu eenee finna yaadin. Jiin illee ji'a rahmataattu as deemaa jira shayxaan illee hin hidhama waan ta'eef amma. Akkas. Ammoonaan wanni takka asli kiyya dhiifama asoo asirra waan takka dubbachuu barbaada beekte ijoollee Oromoo miidiyaa kana irra jiranii. Please adiraa rabbii jedhaati. Gaafa namoota tokko deeggartaniis jibbitaniis waan namni garaa keessatti fakkeenyaaf anama akkami nagaya fayyaa gaafa jedhu nama akkami nagaya fayyaa keessan naa deebisaa malee wanna biraa na keessan barbaadina. Adiraa waan isiniin jedhu dhiisaa waan akkanaa kana gaarii miti. Hamtuu namni garaa keessa waan fedhe qabachuu danda'a. Isin rabbii miti. Kadiir akkas jechuu barbaada miti hin jeina. Hin jedhina. Maaliif akka isanillee ammaas hin toluusi. Leennoo amma fakkeenyaaf asli kiyya amma dhiyoo kana irra guddaa wanni anaa fi isii jidduutti namni birallee fakkeenya irraa fudhatu jedheeti. Kaase kun amma icciitillee miti. Wanni guddaan naa fi isitti amma akka nuti ol dhabnu taasise biyya kana dhufee ijoolleen asii mattee wajjin footoo ka'udha. Guddaa takka wanni anaa fi isiin akka addaan laal wanni goonu akka taanu nu godhe. Takkaa guyyaa takka anaaf naafin waa'ee dhimma kiyyaa fi isiirra wallollee hin beenu. Guyyaa takka wallaahi. Amma namni nama hedduu suma arga yaani jaarsaa jaartis asliinis jaarti qaba haadha warraa isaatiin mana keessatti akka barbaadanii wal lolan keenya kana maaltu paablika godhe yoo jette namootuma nuti waliin jiraannu paablika nu harkaa godha malee guyyaa takka naafin dhugaa dubbachuuf waa'ee dhimma kiyyaa fi isiirratti wal lollees hin beenu dhimma kiyyaaf ka isiirratti akkasitti walitti baanee haga gartee wali adda deemuu dhiisi guyyaa takka waliin oonnee hin beenu. Ani amala kiyya keessa gaafa namaa wal lole jaadha kiyya warraa kiyyaa keessattuu hatta maatiin isiitu akka dhagaan hin barbaadu. Maatiin ni beekan amala kiyya maatiin kiyyaaf kasiillee kadiiree hojii lolte isinummaan fixadhaa jaariin. Leennoo ni beeku namni akkana jidduu seenullee hin barbaadu hangas takkati ture garuu maali beeta namoonni si jidduu qaamni sadaffaan gaafa nama jidduu galu baay'ee ulfaata. Waan hunda keessattuu piliis dhaggeeffadhaa keessattuu warri jaarsaa jaartiin. Keessan bar qaama sadaffayyuu ganda sadaffa keessa dute ganda guutu keessa. Keessan bar faranjii hunda bira duwwaa Ameerikaa kanaa irraa Awustiraaliyaa na akkasii inshallah rabbiin gartee isin hunda isin haa jaalatu an akka keessattuu dhugaa wallaahi hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Adara ammoo jaarsaa jaartiin amma jirtan waa'ee miidiyaa irratti namoonni fakkeenyaaf achiitaa godhanii aboluu yaamanii asiitaa godhanii jaarsa kee yaamuun osuma isin wal argitanii anaaf isin yoo bilookillee ol goone Facebook akkuma jedhe Facebook biraatti wal hordof yaani ani isi akka dira arranaa fi maal post gooti leennoo jaartiitii yaa waliin turree waa hunda dhugaa dubbachuuf rakkooba isiilleen akkasumatti anarratti waa hedduu laal waan amala isii ka biyyasii hin jirreen itti fide fakkeenyaaf yaani jechuun amalli hin argeedhaan amalli an qabu ani amalli ganda kiyyaan fidadhee dhufe ka biraati amalli isiin arsiirraa fidattee dhufte ka biraati amala isii sanaan fudhee ofitti qabee isiin amala kiyya fuutee waa meeqa walitti laaqanneeti yaani waliin jiraachaa turre walirraa beeknee walii beeknee walirraa beeknee namni suudii keessatti namni wal fuudhee abbaa warri suudii siimuu danda'a namni suudii wal fuudhee waliin galee waliin ni jiraata jechaa ture namni. Gaafa naafi fuudhu naafiin guyyaa lama waliin jiraatanii jechaa turan. Waggaa sadii waliin jiraannee biyyattis waliin gallee jireenya keenya uffachaa turre. Ta'us garuu akka nu yaanne hin taane yaa'u wanni takka qilleensi tokko nuti illeen yeroo saniif ijoollummaa qabna. Rakkoo gufuu adda addaa kana kanutti dhufe gartee irraan tarkaanfachuun barree. Wannoonni akkanaa kun akka nuti diigamnee waa hundi keenya saaxilamu nu taasisee ture. Alhamdulillah ammoo fuula duraaf akka barnoota illee irraa fudhannu nu taasise isinillee barnoota irraa fudhaa. Qilleensi akka hin seenne waan keessan. Kiisa keessaniis haa ta'u waan keessan kamuu qilleensi akka hin seenne isin hin jaa. Silaa barnootuma isiniif kannu malee isinirraa beekeetii miti. Hatuu qilleensi seene diigamee jechuu dandeessan. Aan diigamuu keessa irraa barnoota fudhe. Isin ammoo amma dura hin diigamne faata. Fatanaa nagarre. Fatanaa san darbe ammoo. Kanaaf irraa fudhaa. Qadir wanne deette dhugaadha. Laala mana namoota warra bultii qaban warra meediyaa fayyadamanin siima. Asli Maamad Takka, Nasri Anoole,
namoonni asirratti nuti nu dhiyaatan ijoolleen jechuudha. Laali bifti meediyaa fayyadaman kanaatu hawaasa kana bifa isin itti fayyadamtaniitu murteessaadha dhaggeeffadhu. akkasii miti Nasra. Wal amansiisuu dhabuu isaanii sila. Awwala kara miidiyaa kana wayitii dhufu jaarsaaf jaartiin maasee ta'a Nasra. Wantoota kana chaalenjii akkanaa kanneen osoo wal amansiisanii rakkoon qabdu suuraa namaa waliin. Waan jechuu deemu jira bar. Warri meediyaa kun akkam laala? Warri meediyaa kun akka sareeti laa. Sareen yoo waraabessa garte duutti isinii galee. Yoo isaan duraan amma wanni naafii fi Khadir kana warri meediyaa kun waan isaanii keessaa boqonnaan furanne wanni godhe. Waan xiqqoo takka ta Khadir jalqaba yeroo xiqqoo mufaayin takka dhufte meediyaatti gabbaase. Laala Khadir keenya naa siima. Yes. Santuu ummata kana akka waraabessa saree waraabessa jala duutuu isaan godhe la. Anaa siima la. Ummanni kun duraan sirriitti waliin isin kabaja, sirriitti waliin isin firraa isin eega, sirriitti peejii keelle sappoorti godhan peejii isiillee. Eeguma gaafa kanaatti waan san gabbaastee girrigirri ati arsii fi maarree minaamin jette san bargaama dhugaa dubbannaa bar. Dubbiin bakka irraa kaate gaafa sirraa isin eegalan malee akka lubbuu waliin isin kabajan akka lubbuu waliin isin jaalatan. Baay'ee Oromoon meediyaa kanarratti jaarsaa jaartii wal jaalattu lubbuu isaanii caalaa jaalatti Oromoon meediyaa fayyadamtu kiristaanaa fi ta muslimaalleen Oromoon jechuudha. Kanaafi wanti xiqqoo olola meediyaa kaase bakkuma takkittiisanii sanillee ammas isin baranii jiran amma warri meediyaa eega addaan baatanii atis qaxar dhayitee isin finfinneetti haftee kana sochii isin tiktookii kanarratti laayifii waliin seentanii godhaa jirtan kanarratti akka isin lubbutti wal jaalattan keessaan xiqqashoo aramu keessanii wal bira dabre malee ummanni sirriitti waliin isin argee jira. Siigalee kanaafi amma booda rabbiin araara isinitti taabuusu naaf illee ni dubbisna yeroo isin walitti deebitan waan ani isin gorsu wal loltanii mi akka dhagaatti yoo wal loltan waan keessa meediyaatti hin baastan takka lammaffaa waa'ee kutaalee garagaraa keessaa harkumaa fudhadhaa ulii ani warra akkasiiti isin warra akkanaati maaltu warra akkanaa galchee maaltu warra akkanaa galchine never keessaa fudhaa yaada keessan yaada dhuunfaa ka jaalala qabu ka kabajaa qabu poost meediyaa keessanii godhaa video sen leksma tiktaaki dalaga Oromoon akka maqaa isin kaastu jirtu amma booda ijaanis isin mallattu jirtu akka Nasri Aanoolee akka Aslii Mahammaditti meediyaa fayyadama yeroo waa peesti godhan amma nin beeka Asliin kun amala ogwa jaartiin jaarsaa dande'a siigalee jaarsi yoo dogongore jaartiin beekuu fi qabdi jaartii yoo dogongorte jaarsi beekuu fi qabu osuma beeka walirra dabru waliin qaroomanii wal qixxaatanii yoo gabbahanii ummata kanattiif gabbaaste ummanni kun hanga ati afaaniin dubbatte uffata sirraa saaqaniiti mata sii maranii carqiite qaama qullaas jala fiigan sigarafaa warri meediyaa yoo ati akkuma dhagaa wal loltee akka feete wal gootee mana keessa fixattee fuula bareedaan ummata gabbaate ummanni si arguu hin danda'u si dhagahuu hin danda'u. Sinii galee kanaafi rabbi sinirraa qabu sinilleen waan hedduu barattanii gadda fagaattan kana warri meediyaaleen isin baree jira keessi wal jaalattan amma gizee haasoftan akkanuma bakka kun isilleen suuraa kee kana poosti godhaa jirti minaamin wal yaaddanii araaramuu baattan malee. Yaa so akkasii dubbiin dhumatee kanuma gaakee ilaalcha kootti noof qolcha itti fufuu dandeessaa san seefaan ittiin qabee. Asli Lachinuu beekta ani haga argetti wallahi an dhugaa rabbi yoo dubbanne Kadir beekta yeroo baay'ee uummatatti dhufte dubbadha. Naafi yooma dhugaa dubbanne parsantii 100 keessaa 99 naafiin osoo jaartii ilma namaa dhiira qabachuu dandeettu keessaa isin takkaadha. Nama qabachuu ni dandeetti. Ati illee beeku ati ni jarjarta yeroo baay'ee wantoota tokko inuma jarjara san qabda malee jaalala walii kennuu irratti akka ajaa'ibaatiin walii kennaa turtan. Kanaaf wallahi osoma waliif fixattanii wal dhoyfachuutti irra gaarii
fixattanii wal dhoyfadhu. Saa. Dhoyfachuu feeti beektaa namni ijji namaa gaarii miti. Rabbi walitti sinaa deebisuudha. Akkasii doktoritti dabala. Rabbi walitti adeemu. Ammaan itti dabala reekun takkaanatti furii takkaan araarsu jedhee dhaqee jaarsummaa gaafadhaa rabbi walitti araarsu wallahi. Gaafadhee fi waan isiin naan jette itti hima. Isumatti hima maal godha miidiyaa irratti baasan. Yaa isumatti hima. Ani isitti hima in kadhaa itti warwaadhee waan inshaallah hin diddu nan diddu jedhee yaada. Bakka waan hunda keessan dubbannee finnee gammachuu yoo rabbi nu deebise gammachuu ummata isii fi isillee jaalladha. Try godha. I want to try inshallah. Rabbi na haa gargaaru. Amaranya Ingiliffaan amaranya kamu dubbatte san asli. Ingilizanyaadha. Mama amaranya fakkaata ree. Akka English for Ethiopia waan ta'eef akkas. Ingilishi biyaan goora baay'ee. Laki arri keessaadhaaf jeesanii bakka siin jette Dr. Asli arri keessatti jedhi tokko yeroo arri waan fayyadamtu. Ingilizanya amaranya fakkaatu. Sakke. Yaa amma bakka dubbiin isii bira asin dhufinitti akkana godhuu qabda jennee koomentii fi kennee mataa si nyaannu. Jijjiiramni hin jira amma isii birallee ilaal miidiyaa irratti isin laala duraa illee ammallee jijjiiramni hin jira. Atillee nama guddaa taate tasgabboofte isillee nama guddaa taate tasgabbaa yaa lama yoo walitti dhufe walin dhiibu bakka ni jira. Deebiin mootuu kaasirra eena nutiin gaafanna karama seeratiin waan isin jette sitti baane kadira. Thank you. Asli qiyyataate inshallah. Yaa'u garuu yeroo hedduu yaa'u